Ordoftootteen Boorana Global Media yooyya nageeni sanbadaadha babaaroo fafayyuma galatooma oduuteen mirga bitaa tagam keenya tataaree 19 ji 11 gan 2025 dhiyaadha nami daa'imtan qopheessee gam keenya tiisanii dhufeen ana Hadija Liibaniiti agi qixxisuu teenna nu waliin jiraadha saniin jedha. jalqaba oduuteen narraatti ijoolleen manbarannoota tafula ijoollee yattiimaa Tawaamii Children's Home jedhanii fi warri qubattu warda kaambii garba guyyaa irraa iyya wal qabatanii gabbaanii dirarda isiyolloo qulqulleessan ganamarra dirri isiyolloo xurii fulaa akka cufa ya haranii jissanii kadirii qulqullaa'e Abdullahi Abdiqaadir Saamaa ka inni manija manbarannoota Tawaamii suni waan jedhu wanni nuuf gabbaamne hojii sun hojjennuu fi akdirii keenya qulqullaa'e ijoolleen tulleeni yoo durana bulchafa taatu kara dassaan bidur yaa'uu dandeettu marroo waan dassaafamtuullee ya gargar baratanii jedhe kaaniin inni guddum galat galchee fi war ijoollee suni wal qabatanii hojii sun hojjetan cufa. Kwa majina naitwa Abdullahi Abdiqaadir. Mimi ndio mkurugenzi ama manager ya center ya Wami. Tangu asubuhi tulikuwa katika shughuli ya kusafisha town yetu. Watoto wetu wa Wami ambao ni mayatima wamejitolea. Jamii yetu ya Isiolo haswa jamii ya Kambigarba pia wamejitokezea. Tumeshirikiana na manispaa ya Isiolo walitutolea ile tipa ya kubeba uchafu. Watu wa public health pia wametusaidia. Kwa hivyo hao wote ambao wameshirikiana na sisi tunawashukuru na tunafahamu ya kwamba mayatima sio wanyonge bali ni watu ambao wako na matamanio, wanaweza kuwa viongozi na wanaweza kushikilia upande yoyote. Daa'imtu dhibiitti guyyaarra booliis lamaan lubbuu dhabe mudaa arda gaarisaa galtugula. Tuncuuf eegi baaburii booliisaa ka umujii fi kee jiru karaa Libooyi kulaanii deemirraatti bom irrejjate tokkaa'ee ka duubi bomsuun Alshabaabatti artkaa'ee sodaatan. Baaburii sunini booliis akka torba baata. Ka booliisi tokkini artumaan lubbuu dhaba ka tokko dhibiini ma wallaansa du'i adoo wallaansa kennuufi jiranu kaaniin booliisi shaniillee madaa'ee wallaansa argachuu jiran yoo daa'imtu sun lakkinota dhibiin duraa dabarre dameeni fayyaa ta duniyaa ta WHO jedhanii yaa itti kennite jaarsa balafaa ka Keenya William Ruto baabur war fayyaaniti ka ambulance jedhanii aga 14 ka dhiyeen kanaati fi mi wallaansa ka gar shilingi miliyoon 350 akka dame fayyaa midhaasan keessuma nadheen ulfoo fi ijoollee dhalattu. Amrutooni ma wallaansa ka sirkaalatiif ka private illee akka warri datta report cuf gabbaas ka nadheen ulfoo fi ijoollee agamii du'e cuf garsiis. Tun cuf marrogan cufa nadheen ulfoo fi ijoolleen dhalattuun akka malee lubbuu dhabdu. The maternal and child mortality is unacceptably high. And every facility in Kenya, public or private, must provide data on mothers and children who die in their facilities. We will have the correct data on what is our performance as a country, county by county, and then we can therefore be able to respond to this big challenge. Ittisu daa'imtu teenarraatti gositi pokottiitii fi Turkaana fi Koorree tajidduu arda Laikipiyaatiif Saamburuu qubattu guyyaarra ya wal dhagaani wal dhab jidduu warra jirballeessanii akka hadhi lakkisanii nagaan waliin ta'an gositi sadeen hubadhi yoo cufa wal dhabdi ka horii walirra hat ohaani walijjeefte yoo cufa haaloo walii fuutu warri waan jedhanii beelumaat akka nu tocha sirkaalii ka gisee olaafaa waan cufanii dhaabatuutii jedhan. Nafita pandei kati ya jamii ambao ni wafukaji Pokot, Turkana na Samburu, lakini tunashukuru Mungu sana kwa sababu vitu kama hizo zimechangiwa na illiteracy ama kutokuwa na mashule. Warani wengi hapa hawajaenda. Serikali itakapoingilia na kutusaidia kwa kuhakikisha kwamba yale wakati wa ukame wanatusupport kupeana chakula kwa hawa ndugu waweze kutambua ya kwamba wao ni brothers, kwa sababu hiyo serikali inaweza kuingilia katika sehemu hiyo. Galatooma oduuteen mirga bitaa ta Boorana Global Media ta gam Kenya ta guyyaa raskitisa daa'imtu dhibiif barannoota kaka hedduu dhibii asumi sambeesimna laakumisiin dhuftuun hubadhi namii oduutana gam Kenyati qopheesse si dhufeen ana Hadija Liibaniiti akkasuma nu waliin jiraadha saniin jedha.